Inni amantii tokko qabatee jiraatuuf waan biraadhaaf miti. Hawaasa bal'aa wajjin jiraachuu barbaadee miti. Dhugaa kana baree jannataa waan barbaaduufidha. Egaa karaan jannataa karaa kami? Jenneetu wantoota hedduu walii wajjin ilaaluu ni dandeenya. Keessattuu baay'ee jechuudha. Isa booda ibsa bal'aa erga goone namootaaf carraa ni ilaalla. Namni kamiyyuu yeroo isaa gubee masgiidatti yookiin immoo waldaa kiristaanaa fi bakkoota amantii garaagaraatti kan inni yeroo isaa gubee yeroo isaa aarsaa godhee deddeebi'uuf jannata argachuufidha. Jannanni kan argamu immoo karaa isa dhugaarra yoo deddeebi'an qofaadha. So karaa inni dhugaan isa kamidha? Isa jedhu irratti walii wajjin kan dubbannu ta'a. Akkasuma ustaazota garaagaraa ni galchina. As jala yoo argitan lakkoofsa tokko nu barreessa. Ustaazonni as jala yoo jirtanii keessattuu Ahmad Faa yoo jiraatan lakkoofsa tokko nu barreessa. Kanaaf dhugaan kun jechuun jaalladhaa roobalee. Kanaaf dhalli namaa gaafa lafa kanarratti uumamu nama tokko qofaatu uumame. Innis Adam yookiin Addaam jedhama ture. Addaam yookiin Adam gaafa uumamu nama tokko ta'ee uumame. Nama tokko ta'ee gaafa uumamu amantii tokko wajjin uumame. Amantiin inni tokko sun isa kamidha? Amantiin inni tokko sun isa kamidha? Waan jedhu irratti wal wajjin dubbanna. Kanaaf keessummaan keenya illee nu bira jiru waan ta'eef yeroo bal'aa isaaniif ni ilaanna. Isaanirraa kaasnee uumamuu namaarraa jalqabee karaa dhugaan isa kam kan jedhu akkasumallee jireenyi kamidha kan jedhu akkasumallee wantoota wantoota dhugaa fakkaatanii soba adii ta'an baay'ee isaanii irratti ni haasofna yeroo bal'aa ni fudhanna. Ammallee gara obboleessa keenya Ustaaz Diina Yaasitti isin deebisa. Ustaazonni as jala yoo jiraatan lakkoofsa tokko nuuf barreessanii isaanillee ni gashina. Akkas kanaafu waan hedduu kaaseetiin jira abdiini. Dhuguma ilmi namaa destination yookiin immoo dhumni isaa akka isaadhaaf bareedu namuu ni barbaada. Maaliif jireenyi lafa kanarraa temporary yookiin immoo jireenya yeroo gabaabduuti. Isa Saniitiifuu laayifii san namnuu ni barbaada. Laayifii san argachuuf immoo yookiin immoo jireenya isa dhumaa san irratti jannata argachuudhaaf namni karaa barbaade irra deemee achiin ga'u. Sinii galtee. Kanaafuu amma kiristaanonni yeroo hedduu waan isaan kaasanii haasaan Yesuus ani karaadha, ani dhugaadha, ani jireenya, anaan malee gara abbaatti kan naqu tokko illee hin jiru jedha. So abbaa bira waan maal jiruufidha? Abbaa bira maaltu jira? Yoo abbaa bira dhaquu dhabanu maaltu dhabama ture? So abbaa bira dhaquudhaaf akkamiin adeemuu qabna? Maaliin adeemna? Kan jedhu hin barsiisne. Normaalii karaarra barra akka barbaaddetti adeemtee hin geessu bara. Akkas. Seegalee laayinii yookiin immoo limitation waan kaameeru hin jiru. So inni jalqaba abbaa bira dhaquudhaaf ati abbaatti amanuu qabda hoo jalqaba. Abbaatti amanuun dirqama. Maal jettee amantaa? Akka Yesuus itti amanetti waaqa isaatii fi waaqa kee akka ta'e itti amanuu qabda jechuudha jalqabarraa. Yoo akkas hin ta'in hin jiru. Xumurri goolabbiin kee yookiin immoo ani jannatan seenaan hin jiru. First ati itti amanuu qabda. You should have to believe in the one who prepared Jannah. Isa jannata qopheessetti amanuu qabdaati. Waa'ee jannatarraa waa dubbachuudhaaf Yohaannis 14 irra waan jiru tokko dubbisnaal tokko. Mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira jedha. Mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira jechuudha. Mannis jira, iddoon jireenyaas jira. Qabadhaa. Utuu inni hin jiru ta'ee isinitti hima ture. Okay. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Iddoo sun keessa maal waan irrateetu jira? Manni jira. Iddoon jireenyaa jira. Iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Achi keessa osoo maaltu qophaayu? Jechuun bakkatu jira malee
iddootu jira malee hin xumuramne finishingiin ganaadha jechuudha. Akkasi jannata akkanaatu jira jechuudha. Sii galee mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Okay, mannis jira, iddoon jireenyaas ni jira jechuudha. Paartishinii qaba. Wambariitu hafeela. Kanaatiifuu iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeemu. Maaltu qophaa'a ammoo? Manni jira, iddoon jireenyaas baay'eetu jira achi keessa mana keessa. So maaltu hafe? Maaltu qophaa'ee amma? Mana keessatti wanti barbaachisu maal fa'i? Teessuma ta'uu danda'a. So jannata jechuun waan hin guutamne jechuudha. Manni inni jiru kun, manni inni abbaa bireeyyuu jiru kun, inni asirratti qophaa'ee jiru kun normaalii waan guutamee jiru. Waan ganaa dhaqee namni kan biraan qaamni biraa waan ganaa fiiksi godhu jechuudha. Finishingii isa ta'u. Akkasi. Kanaatiifuu rabbiin maallaa waan har'a nuti taanu waggaa 50 dura order waan godhe. Barreeffameera, qalamnis ol kaafameera, kan barreeffames gogeera. Dikirii jedhama san. Seegalee. Jannannu ganaa qophaa jechuudha. Normaalii feerroo maal bituun simmintoon ganaadha jechuudha. Akkas taanaan. Ganaa kan qopheeffamutu jira. Manni jira garuu iddoon qopheeffamu ganaatu jira jechuudha. Kanaafuu konseptii jannataa from the beginning jannata jechuun waan kaarii meetiraan safaramuu miti bara. It's beyond your imagination. Seegaltee. Akkasidha. Kanaatiifuu jannanni maal? Jannata argachuudhaaf maal gochuu qabdaati jalqaba. Abbaa jannata san kan qopheesse amanuu qabda. You should have to believe first. Jannanni kan eenyuti? Kan Yesuusiiti moo kan Waaqayyo Abbaati moo kan Hafuura Qulqulluuti? Jannata eenyu qopheesse? So eenyutti amanuudhaan jannata galta. Jannata eenyutti amantee galta. So abbaa jannata qopheesse. Qaama jannata qopheesse sanitti jalqaba amanuun dirqamadha jechuudha. Ani mana abdii har'an dhufee hayyama abdiitiin ala mana abdii seenuu nan danda'a, galuu nan danda'a. Jalqaba eenyutu na hayyamuu qaba? Abbaa manichaa. Abdiin osoo naan hayyamin mana abdii seenuu hin danda'u jechuudha. Hayyamni eenyu biraati? Abdii biraati. Akkasi abbaa jannata qopheesse rabbiitti osoo dhugaan isa kam akka ta'e yoo maal godhe namni jannata akka seenu karaa inni dhugaan isa kamiin akka ta'e isa irratti haasa'aa jirra. So isanillee kana irratti yaada qabdan nu qooduu dandeessu. Abdii waa'ee jannataa maal jedhaa? Jannatatti galuudhaaf eenyutti amanuu qabu namoonni nun kan nuyi dadhabnuuf lafa kana irratti kan nuyi kadhannuuf, kan nuyi waldaa dhadhannuuf, kan nuyi masgiida dhadhannuuf, kan nuyi dadhabnuuf, kan yeroo gumnuuf hundi keenya jannataa. Garuu jannatni kun isa kami? Seegalee waan gaarii irratti haasa'aa jirra. Carraa gaarii. Okay, mata duree bareeda waan baay'ee namatti toludha maashaallah. Rabbiin isinirraa haa jaallatu. Rabbiin isin jajjabeessullee baay'ee das nama jedha. Inni itti aanu kanarratti mata duree bareeda. Waan irraa barbaachisuudha kan isin eegaltan. Akka yaa islaamaatti namni jannata seenuudhaaf maaltu barbaachisa? Nabii Rabbi salawaatu rabbi wassalaamu alayhi كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. شفتي أمتك أمتك الزمان دسيتو جنة سينتي جرا نمري دمالي قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نمني دي دجرا يا ربي أين تدارني أين جرا namni naan bulee ergamaa ta'uu koo fudhatee waan jedhu kanaan bulee jedhee dhugumatti naan buleera. Dhugumatti jannata seenaa. Namni naan bulee jedhe dhugumatti jannata seenaa. Namni naan buluu dide immoo faqadi abaa dhugumatti dideera jannata seenuu dideera. Sinigala jannata seenuu dideera. Rabbiin namni jannata seenu masfartii tartiiba kaa'ee namni didu eenyuun namni didu keessaa eenyuun jedhamee gaafatameenaan namni nabiyyummaa nabi Muhammad salawaatu rabbi wassalaamu alayhi ajaja isaanii fudhachuu dide. Namni waan isaan ajajan hin buluu didee dhugumatti dideera jedha nabii rabbi sallallahu alayhi wasallam. Kanaaf tokkoffaan ni jalqabaa kana. Inni itti aanu immoo rabbiin masfartii jalqabaa. Namni laa ilaaha illallah jedhee من قال لا إله إلا الله
نبي ربي صلى الله عليه وسلم نمي لا إله إلا الله جدي خالصا من قلبي إسارة رقوم سالتين وجي وان لا إله إلا الله كن اتاجمت وجتاتين دخل الجنة جنة سينا نمني كان جتشون مو أكما كان يسوع كريستوس برسيسا دوري برسيسوني هندنو مالتي برسيسا دوران ربي اللي الأم سمالي الأم في دوري ور أولاتي في ور هماتي في الأم دوري مال الأم دوري ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله ربي رغمت الأم نجرة ور كان دراتي في الأم نجرة ور سيتشرف في الأم نجرة ور بودك يسنجرو في الأم نجرة سني في الأم نجرة سني في الأم نجرة أن اتقوا الله صلاة ربي سني بأمني يلقى من جنة سينو في صلاة ربي تي صلاة ربي تي وما تنو ما هيك تشبرو إسلام ما يقبته كيتشو كانت جنة ربنا ما سنسيس أكام أنتي برات مو جنة تشورم تماني جنة مو أنت لا مبايزة أكام أنتي برات تنجرو injiru jannata kan jiru baay'ee keessatti kumaayuu injiru jireenya bara bara kan jedhamu immoo kan fakkeenyaaf heewaaniif addaam keessaa baanii dhufa yoo ta'e jannata sanatu dubbataaru isa qaamaan itti galamu jarri immoo jannanni nuti seennu hafuuraan jedhu hafuuraan malee foon inni miti addaamii fi heewaan garuu qaamaan keessa turan jannata sana keessa qaamaan keessa turan kanaafuu namni qaamaan keessa ture jannata sanatti qaamumaan itti deebi'a namni ay kan keenya akkasii miti kan keenya hafuuraan isa hafuuraa taana maal jannata dhaquu barbaachise hafuura taanaan al tokko lubbuun keessaa baate kan namni qixaatamu kan namni gammachiifamu hafuuraaf qaamaan yoo hafuuraaf qaamaan ta'e mindaan keeyyuu sitti tola hafuuraan jiraattee biiftee keen beekamu hafuuraan akkasitti taanaan ni waan biraati jechuudha gara biraatiin immoo waan jirre raajota yeroo waa'ee raajota sobdootaa dubbatu Yesuus Kiristoos barsiisu keessatti gaafa jedhee yeroo wangeelli kun baay'ee bakka hedduutti Yesuusin sobsiisa lafa tokkoof lamatti sun taane lafa hedduutti Yesuusin sobsiisa maaliif yoo itti nama fakkeenyaaf gaafa raajonni sobdoonni maqaa hoolotaatiin maqaa hoolaa himachuudhaan dhufanu jedha maqaa hoolaa jechuun Yesuus jechuudha baay'ee himachuun dhufanu achumaan jedha utuu jarri kun hin turin akka ofii dhufu dubbate achumaan jechuudha hara raajonni sobdoonni raajota warra fiin jedhan maqaa hoolaatiin maqaa Yesuusin dhufan raajota hamman hin jedhamu raajonni garaa garaa hedduun dubbataniiru kana keessatti raajiin tokko irra dhufeen beeku Yesuus dhufeen beeku gaafa maal jedhee aduun ifa siin kennitu jiin illee ifa siin kennitu lafti wanti taati ilmi namaa aangoo isaatiin dhufaa kanaafuu raajonni hedduun dhufeera raajoon maqaa sobaatiin dubbataa ture raajonni hedduun dhufaniiru hin dhufne mirri Yesuus eegaa turre jechuudha akkas taanaan Itoophiyaa keessatti raajii hedduu jira hin dhufne kanaafuu wangeelli Yesuusin hedduu hobsiisa fakkeenyaaf irra guddeessa jarri dhaqanii alfaa fi oomeegaa fidatu alfaa fi oomeegaa fakkeenyaaf inni jarri fidatan suni waa'ee waaqummaa Yesuus illee gonkumaayuu hin kennu mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa naannoo meeqanatti fakkaata wayinan bana sanarratti hoolichi gaafa dhufu jedhu jarri alfaa fi oomeegaan achirratti illee Yesuusii miti alfaa fi oomeegaan achirratti illee Yesuusii miti mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 5 irraa kaasaa dubbisa inni teessoo irra taa'ee immoo inni teessoo irra taa'ee jiru eenyudha inni teessoo irra taa'ee jiru abbaadha inni teessoo irra taa'ee jiru kunoo akka ofii inni teessoo irra taa'ee jiru dhufuus hin dubbata inni teessoo irra taa'ee jiru eenyuun inni teessoo irra taa'ee jiru kunoo ani waan hundumaa har'a haaraa nan godhaa jedhe itti dabalees dubbiin kun amanamaa dhugaas waan ta'eef kana caafinaan jedhe teessoo irra taa'ee jiru teessoo irra taa'ee jiru dubbataara akkasumas ta'eera ani alfaadha oomeegaadha inni alfaadha oomeegaadha jedhe eenyuun isa teessoo irra taa'ee jiru so inni teessoo irra taa'ee jiru ani alfaadha oomeegaadha kan jedhe isa teessoo irra taa'ee jiru alfaadha oomeegaadha Yesuusitti illee fayyadamuu barbaadu hin jiru asirratti isa teessoo irra taa'ee jiru teessoo irra kan taa'ee jiru abbaadha abbaan immoo akkuma dhayxanii intini keessatti argitan fakkeenyaaf hojii hawaariyoota keessatti yoo dhayxanii argitan boqonnaa 7 lakkoofsa 70 irratti Istifaanos gaafa hafuuraan guutamee argu abbaan teessoo irra taa'ee jira gara mirgaa waaqayyoo dhaabbatee kadhataa ilmi namaa dubbata kanaafuu dhufu kun eenyudha alfaa fi oomeegaan waaqayyoodha malee Yesuus illee bakka hin bu'uun jedha dheeressuun barbaadu sumatti gabaabsan inshallah ayyatti deebi'aa sin dubbadha
alfaa fi omeegaan jalqabaa fi dhuma qaba baay'ee. Kanaaf wanaan siin jedha bar. Alfaan kan jalqabaati, omeegaan kan dhumaati. Akkas taanaan ka'umsaa fi xumura qabayyuu. Ka'umsaa fi xumura qabayee. Rabbiin garuu isa jalqabaa kan ka'umsi isaa hin beekamne. Waaqayyo. Hin beekamne. Kan jalqabaa isa jalqabaa kan ka'umsi isaa hin beekamne. Isa xumuraa kan dhumni isaa hin beekamne. Al tokko. Maammee kuush kan jedhu kana galcha. Maammee gasti argadhu shi. Ayyee maammee kuush kan jedhu galchin. Ayyee itti fufi. Gashi yooni achuma atumti gashi yeeme. Na didee gasti qoy nan lala. Intiniin koo kuni na gashuu dida. Maammee kuush okay argeera baqaliisi. Okay itti fufi. Alfaa fi omeegaadhaan waan meejor godhamu. Amma fakkeenyaaf infinite osoo jennee illee amma waan xumura hin qabnedha amma itti fufaadha. Siigalee kanaafuu alfaa fi omeegaa jedhanii waamuun kun irariidha. Limitationii qaba. Qubeen kuni limitationii qaba. Bakka ka'ee qaba, bakka itti dhaabbatu qaba. Kanaafuu wanni bakka fakkeenyaaf. Yoo jennee kun barra leetarii jalqabaati. Zeddiin immoo kan dhumaata. Akkasuma jechuudha alfaa fi omeegaa jechuudha. Rabbiin immoo alawwaluu falaysa qablaka shay. Rabbi isa duraatii kan dura saawaa tokko hin jirre. والآخرو فليس بعدك شيء كم ربي سبودات اللي كم بودا سالواتك هنجر الظاهر فليس فوقك شيء نبي ربي صلى الله عليه وسلم كستيكا كان يسأل اللي واتك هنجر أكستيكا كنافو ألفا في أوميغا ثم فيدا منيتي ليميتيشني كبا ما مي دبسنا ما ميني باي برسيسا جبا كينيا ما مي دبت والسلام عليكم ورحمة الله Mammee bira jirtaa? Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah. Wal bira jirtu abdii fi dinayaas. Maashaallah. Akkasitti oduudhaaf. Aywa maashaallah. Akkam naguma? Jajjabaattaa mee waan taajjabde mee fakkeenya boora waa yeroo kiristaanummaa keessa jirtu waan kiristaanummaa irra gara islaamummaa si fide. Jirra alhamdulillah. Sagaleen keenya fagaatee bira gaanatti fakkaata. Okay, Mammee David. Okay. Neetworkiidha sagaleen kun dhaga'amu. Okay, ni dhaga'ama amma ni dhaga'ama. Mee ergaa nama yaada gabaabaa dabarsite gaariidhaan jira ijoollee jala jiranuufis akka barumsa jaraa ta'uufis. Aywa. Ani mee gaafii tokko si gaafadha inshallah mee gaafii kiristaanummaa keessa akkati baatu ati barsiisaa kunis mishinara turte akkati kiristaanummaa keessa baatu mee maaltu si godhe yeroo jalqabaatiif akkati wanta kana yaadduuf immoo amantii mana maruutti maaltu si kaase? Amantii mana maruutti kan na kaase jarumatu tuttuqeetti na kaase bar. Jechuun yeroo sana taa'imni sana teoloojii baranna turre teoloojii qofallee osoo hin taane wal bukkeetti hadiisota daa'ifa ta'an fa'aa kana wantootuma jira. Quraana keessaa waan tokko fidanii barsiisaa turanii akkuma kanallee islaamummaan ajjeesuutti amanaa namni tokko nama torba ajjeese malee jannatan galuu haal jedhullee wantooti kana hedduu waan hedduuti kan isaan fidanii barsiisanii haa ta'uyyuu malee waan kun maaliif hundasaa quraana kana hundasaa maaf hin dubbisu kan jedhu yaadeetanu appilikeeshinii isaa daawunloodii godheen dubbisee irra deddeebi'een dubbisutti ka'ee jalqabarraa kaasee haga dhumaatti irra deddeebi'ee dubbisutti ka'ee haga sanallee hatta yeroo leenjiidhaaf Keeniyaa deemnillee achi leenjii sana leenjii osoo hin taane an calliseetuma quraana irra deddeebi'een dubbisa dhugaa miti waan kun maanni waan kun immoo kan kootu dogongora qaba kan jedhu sanatti waa baay'ee irra deddeebi'ee dubbisee maal jennaani gaaffii ani yeroo an teoloojii keessa baradhu an gaafadhu sanatan quraana keessatti deebisaa argadhe. So saniitii fi inni guddaan ka'umsa kiyya kanaaf ta'e isaanii maal jennaan quraanota keessaa hadiisota keessaa wantoota dadhaboo hadiisa daa'ifoota ta'an fidanii sana gara kanaatti garaan akkan quraana guutummaatti buufadheen dubbisu na taasise isaan wata sitti na fideensi hin jedha jama.
Ayyee maashaallah baga rabbiin akkati kana hubattullee si godhe mee amma ragaan jarri fidanii namatti yeroo sana fidanu fakkeenyaaf ergaan quraanaa dhaqeetu galman ga'iin quraanni fakkeenyaaf gaafii tokko gaafatee ofiifachumatti deebisu keessaa kutanii fidanii akka jarri intini godhan argaa ture maammeen ofiif dubbisee bira ga'e mee kan biraan morganaa erga islaamummaa keessa seentee garaagarummaan amantii islaamaatii fi kiristaana gidduu jiru. Samaayina midirree dhukaa warra mara. Sigalee jechuun waaqaaf lama aga waaqaaf jechuun haasaan isaanii fi waan islaamummaan irra jiru waaqaaf lafa waliin argu jechuudha. Maaliif jennaani islaamummaan amantii sirriidha abbaa itti jiraatee fi abbaa hordofeef abbaa quraanaaf hadiisa hordofee fi islaamummaan amantii dhugaadha amantii sirriidha. Kan waan hunda ifaan ifatti sitti himee karaa jallinas qajeelinis yoo feete kunooti jedhee ifaan ifatti kan sitti dura ifaan ifatti sitti himee si deemsisu jechuudha malee ganaalee ganaa dhufee mataa si sukkuumee harma sukkuumee irra bahe jala bahe jedhee ganaa waan kanatu siif ta'an hin jiru abbaa koos. Ayyee maashaallah rabbi sirraa jaallatu asumaanuu dhaamii fi argaa barbaachisaa ta'e jiraafillee dhaamii ijoollee hedduun koomantii barreessaaranii kan wayiif immoo mi'uutu gochuu dhiifne maaliif beektu nama yeroo baay'ee waan badhaa kana barreessu ignoor gootee achitti dhiiste sammuu isaatti wanta ta'e itti dhaga'ama namni kun maal na tuffate jechuun tokkoffaa nuti tuffiidhaaf osoo hin taane haa barattanuudhaaf baradhaaf illee keessan barattu koomantii ma keessan irraa waa barattu waan biraatu dhiiftanii koomantii waa barreessitanuudhaa waa barattu yommuu ragaa koomantii sana qabaattan silaa baatanii nutti agarsiistu hin jedhaa maammeen itti fufee isiniif alallabu inshallah itti fufaa amma naggeeffadhaan xiqqoo ol seenanii dubbatan warri kiristaanaa kun yoo fedhan qabaatan. Maammee. Wayii abdii. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf yaada Ahimadiirraa kan hubadhutti amantii gara biraa keessa akka gara amantaa ifaaf dhugaa kanaatti akka dhuftedha kan hubachaa jiru. Baay'ee gaariidha. Aywa. Haalaan gaariidha. Okay. Nun immoo amma kan nuyi irratti haasa'aa jiru maal sitti fakkaatee dhugaan isa kamii waan jedhu namoonni baay'een hin rakkatu. Namoonni hundumtuu dhugaa barbaachaafidha kan inni yeroo isaa dabarsaa jiru dhugaa barbaada namni. Egaa baay'een keenya amantii kana hin dhaalle malee hin barre miti. Akkuma amantii keenya abboota keenya irraa dhaalleen isuma dhaalle sana babal'isaa dhufne malee isuma sana guddisaa dhufne malee isuma sana develop gochaa dhufne malee dhugaan isa kam jennee barbaadaan turre hin barbaadnus dhaga'u hin barbaadinaan dhaga'inaadhaan gatii nutti maneessa hin tuqinaan hin jedhu waan ta'eef hin barbaadnu akka barbaadnuufis fedhii nutti hin horre yookiin immoo dubbisaa dhugaa bira ga'anuun hin jenne waan ta'eef beekta barumsa kana humnaa ol marammaruun humnaa ol dubbisuun humnaa ol beekuun maraatummaadha jedhanii akka isaanii barsiisan beekta iddoo gara biraatti gatii kana ta'eef uummata burjaajii akkasii keessa jiraniif karaa dhugaan isa kam akka ta'e beekuudhaaf nuyi uummata kanatti karaa dhugaa isaa agarre ammaan kaleessa amantii kan biraa keessan ture har'ammoo amantii dhugaa kana keessan jira. Isa kaleessaaf isaarraa ol bira qabee gaafan ilaalu garaagarummaa guddaatu jira waan miidiyaa irratti naasaafne waan meeqatu jira. So karaa dhugaan isa kamii Yesuusiin nutu gane moo nutu fudhate waan jedhu irrattidha kan nuyi haasa'aa jirru. Kanarratti ibsa bal'aa akkasiin nu gootan barbaadna Ustaaz Maam. Aywa maashaallah yaada bareedaadha waan gaariidha. Anillee darasaadha ishee abdishaa. Innaa walumaa gala waan yaada gaarii fi waan barbaachisaa irratti haasa'aa jirtu. Inni guddaan ilmi namaa tokko dhugaa baruudhaaf yoo barbaade jalqaba waan kansaa sirriitti beekuu qaba. Waan irra keessa jiru sana sirriitti beekuu qaba. Waan amaneetti jiru sana dubbisee sirriitti beekuu qaba. Maaliif jennaan amma rakkoon keenya inni guddaan wangeeluma baatan sanayyuu jarriin dubbisan ilaasii galeemi amma waldaa dhaquu sanbata dhaqanii shubbisaa oolu waanuma wanbarii chiikiidhaaf qabatu ofiisaaniif qabatu nama bareedduu